Bilbilli keenya yeroo ofiin callisaa yeroo utuutti fayyadamaa jirru gogaa yeroo namaan haasa'aa faagizee nuti banuu jennu obboleewwan kiyyaa wanna kana yeroo baay'ee isin agarsiisan ture garuu wanni kun yeroo hunda deebitanii ilaaltaniin alatti bilbilli keenya ni accanaannaqama ni goggoga ni oowwa rakkoon isaa hedduudha kana eeguu baannaan immoo bilbila dafeetii isin raas ke goggoguu danda'ame isin agarsiisame gabaabinumaan fakkeenyaaf yeroo tokko isa isin akkas deddeemtan sosso'uu dida bilbilli akkasitti deddeemuu dida ni beektan jedhee yaada fakkeenyaaf yoo TikTok ilaalaa jiraattan yoo Facebook ilaalaa jiraattan YouTube ilaalaa jiraattan akkana sosso'uu faan dida ni oowwa faanii cinqii godhata bilbilli sababa kana ammoo isin agarsiisa gabaabinumaan obboleewwan kiyyaa wanni kuni wanna amma godhattanii dhiiftanoo miti wanni isin hubachuu qabdanu amma wanna godhattanii dhiiftanoo miti bilbila kana yoo isin galata'e fakkeenyaaf yeroo tokko yoo gootanii yeroo hundumaa gochuu qabdani amma har'a isin barsiise miti warri viidiyoo kana agartan yeroo har'a gootan bordagachuu miti bordagannaan amma isin ittuma deebi'a kanaafuu yeroodhaan ilaalanii waan kana sirreessuun gaariidha obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana yoo isinitti tole nama hedduu nama bilbila fayyadamu hunda biraan gaha dirqama wanni kuni mee gabaabinuu yoon isin agarsiise pilaastoora kan namni hin beekne hin jiru pilaastoora keessa yoo galtan akkanatti isinii fida sambooda gara kanaanis fiduu danda'an fakkaata kan namoota tokko yoo fide yoo gara kanaan fide garuma inni jiruun profaayilii yookaan mallattoo banaa jirti kan nama tokko profaayilii irra kaachuu dhiisuu danda'a googilii irratti profaayilii akka irra kaatan isin agarsiisa mallattoo keessan kana irra kaachuu dhabuu dandeessu wanna kana akkas cuqaastanii sana booda iimeelii keessan akkanatti isinii fida isin immoo irra gasiixanii manage apps and devices jettu kana yeroo tokkoof yoo akkas cuqaaftanii kiyya irratti isin agarsiisa amma kiyya kun mallattoo raajeffannaa fidee jira akkuma argaa jirtanu maal akkana gaafataa hin beektanii kana keessa wagga tokkoof akkasuma gacuqaastani wagga gacuqaastan obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtan kun hundi yoo haarome malee tokkoffaa wanna haarawa gadhiifamu applicationii kanarratti YouTube WhatsApp YouTube Studio ta'uu calculator messenger imo wanna haaraa gadhiifamu abadan fiduu hin danda'u wanni haaraa nu gadhiifamu jechuudha egaa garuu yeroo hunda yoo akkasitti baay'ataa talaaqee rakkoo bilbila keenya hanga amma applicationii 31 appii 31 kan haaromsuu na gaafatu kun maali jechuun miidhaa bilbila keenya irraan gaha yoo kana sirreeffanne immoo bilbilli keenya waan takka ta'uu hin danda'u jechuudha akkuma nuti miicannee dhiqannee yoo deemne qaama keenya tola yeroo hunda miicannee mataa keenya miicannee hojjenne nuti tola mitiire wanna kana haaromsuu yeroo hunda har'a qofa osoo hin taane kanaaf kunoo update olii kanarra yoo akkana keessan inniyyuu akkaataa internet keessaniitiin hojjechuu danda'a akkaataa internet keessaniitiin amma kiyya akkuma argaa jirtanu kun oliirra kaa'etan jira hundi isaa naanna'aati jira akkuma argaa jirtanu garuu akkaataa internet keessaniiti internet keessa yoo murteessaa baay'inaan dalagaa jiraate dafee xumuruu danda'a yookaan tokkoon godha keessaa baatanii deebitanii ilaaluu dandeessanii obboleewwan kiyya wanni isin hubachuu qabdan yoo kana yeroo hunda hin goone yeroo hunda jechuun torbii keessaa waan akkasii ilaaluu qabdanii yoo kun haaromee jedhe kan biraa dhufuun mala egaa wanna kana irra deebitanii ilaaluu hin dagatina profaayilii keessan tuqxanii mallattoo profaayilii kana yoo tuqxanii asiin manage jettu kana yoo tuqxanii kuno qaxxataa isinii fida amma mallattoo raajeffannaa sun badee jira jechuudha mallattoo raajeffannaa badee jira yookaan qaxxugne kuno na haaromsaa jira jechuudha obboleewwan kiyya Facebook fi TikTok kan hordofaa jirtan waahii barumsaatiif waahii adeemsa biyya alaa irratti yeroo hedduu mallattoo YouTube kana tuquudhaan YouTube kiyya akka subscribe gochuudhaan mallattoo oliirra kaadhaa akka inni ungura jalaalee bahu godhaati karaa TikTok fi karaa Facebook kan hordofaa jirtan yeroo hedduu barumsaa fi waahii deemsa asirratti dabarsaa YouTube kiyya ungura jalaa naa kaasaa isiniin jedha galatoomaa yoo isinii tole copy link share namaaf godha ulfaadha